kanan jedhu Abrahaamtuu Ermeellaarraa qalabatii baasiin jedhamoo Efhaatuu Ermeellaarraa qalabatii baasiin jedhamee akkaman jedhanatti hima. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan sinin jechaa viidiyoo ajaa'ibaa kukkuulladhee bareedee waraabee deemuu dide waafiin baay'ee na rakkisee jira jechuudha. Amma inafu jedheen mana daganaa hojjechaa jira hin deema ta'uun isa ta'uu maan beekan jechuudha. Amma naanii osoo viidiyoon hojjetiin raafamma inni naaf fitee ruutaatti naan jettu jedheen immoo lammata deebi'ee dhufe maalan godha re'anii maalan godhan jedhe jirtu kaasiin naguma. Egaa kaleessa haala ajaa'ibaa ta'edhaan jechuudha. Efaa fi ruutaanii qalabatiidhaan of jijjiirmeellaanii akkasitti manatti dhufteetti gaafa mana keessaan dhufte mucayyoon jechuudha. Kiwetteetti kiiloo meeqa qannasti sinti fakkaata. Yeroo hojii keenyaa dhuun jedhame reyaaniyyuu biyya rabaa akkati nu sodaachifteetti nu sodaachifne dhugaan siin jedhe jechuudha. Nu ollachiifte addunyaa muluu ollachiifte jechuudha. Kana booddee ammati fataa qabrarra jettee amma abbaa manaa kee faana jiraachuun murteeffatte jechuudha. Garuu wanti natti tole immoo Abrahaam irraa luugamni akka samuuna kana hiikamee noormaalii akka ta'u nana manaa jechuudha. Akka takka jibicha reefuu maal jedhama wanni ta'utti miti jechuudha kan dhaabbatu samuuna kanaan hiikamaa haala ajaa'ibaatiin nu dhuftu jechuudha. Qalabatiis keessi deebi'eessi kaamaa Abrahaamis qalabatee ofitti keeyyata deebisee haxxaniisa manaa keessanii sirreessitu oma bakka kana booddee immoo sin lamaaniidhaaf ifaan sin dhiisee hin deema buna na dafirte bichaa waamta jechuudha. Eshi akkas Ermeellaa koo waan immoo amma waan siidhaama si'iifis saree koo buchee maal akka ta'e beektaa? Maa rakkoon hin jiru oma rakkoon hin jiru bagayyuu sirraa baafate. Erga jedhanii Abrahaamtu baasee jedhanii baga sirraa baafate maal si godha jireenya ciqici atiyyuu mee kaleessa iyyuu beekatteetta har'amoo boru nagana laata jettee jechuudha. Abbaa manaan keessiif hin dhaabbanne sin jaaladha inni qalabatii sii godhe sun jilbeeffate in soba hin dhaabbanne jalqabayyuu akka bishaan gabatee colaa cogaa haadha ture. Kanaafiyyuu colaa cogaa jechuurraa lachan keessan faana akkana yeroo durii abbootii keenyaatti jiraachuu barbaadee wanta akkasii immoo yeroo ammaa kana waan hin taaneedhaa fi miliqee harka lafa jalaatiin dhaqee siin jedha gaaf tokko waan ta'e ta'a gaaf tokko immoo waan ta'e. Kanaafiyyuu maal rakkoo qaba bakka homaatti hin dhiphatin obboleetti keenya illee yoona kanila gaafa laalu miidiyaa kanarratti jechuudha gogora coccobsu meeqatu jira jechuudha shabalaa jechuudha. Namoonni iddoo hojii kootii arganiiru namoonni iddoo akkasii arganii harkan si'iif boru ifti biraa jiram si jammariyyuu baga galemee kan galee haadha manaasaa abbaa mucaasaatitti galee maal si dhibe maaltu si cannaqe kaleessayyuu beetta gaafa gatii kana hundumayyuu baaftu jechuudha. Kanaaf waa'een boo'ichaa waa'een girrigirrii wanti tokko akka iddoo keenya jiraanne jechuudha. Har'a galgala akkati dhiira dinqisiisaa tokko nuuf iddee dhuftu abdiidhaan hin seegaa jechuudhaan. Garuu immoo gootu malee amma Ermeellaanii Abrahaamin dhukkubsatee jira jettee yaaddi. Nutis akkasumatti yaadaa jirra isaa raata'eera. Dooktor Abrahaam Ruutaa fi Efaan jechuudha. Sababni isaayyuu fayyaadhaan jechaa jiru waan ta'eef akkana baanii hordoftoota girrii fi diriirii dhiisaa bakka dhiisaa ciqiciqee jechuudha. Ishiin ammaa kanarraatidhaan kan ka'e inni deebi sirrii naaf hin laanne jireenya na wajjin hin eegaleera jiruu na wajjin hin eegaleera jettee isayyuu immoo jedhii jedhanii jarrisaan kun dursanii Abrahaam akkas jedhii Ermeellaa waamne irraa qalabatii irraa baasii haadha manaa kee fi mucaa kee faana jiraachaa jirta waan ta'eef akkas jedhii jennaan tole eeshii du'ee eeshii jedha isaatti tokko ture. Achi boodagaa haala sanadhaan qalabatii akka tinaa baastee naa kennitu barbaadaa si bira taa'ee uumaa faayidaa iyyuu hin qabu jennaanii harkatti gaafa qabu Abeel harkatti qabe. Abeel yaada ma'aa yaada dhabaa atisaa Abrahaam Ermeellaa ganeef deemtaa ganaayyuu maartiin iyyuu si'in siganti jechuudha. Ati jalqabuma isaa balleessite gaafa ruutaatti akkana garagaltee
hiriyaa gaarii fakkaattee Abraamin gursitee siif taatishiin kun lafa jaalalaa jettee waan singalchiin keessa galtee dubara lachuu boochiftee ar'eessa lixxashee eessa seenta hin fuutamu Hermeellaa ishee maaltu singalchee maaltu shaggareet jechuudhame haadha manaaf abbaa manaa gidduu galtanii Abrahaam yoo keessame mormaa ture akka Hermeellaan kun akka Ruutaatti deebi'umee mormaa ture jechuudha. Ruutaan immoo jechuudha hojiuma keenyaadhu hojuma kee sababni isaa iyyuu yeroo darbe wayii yeroo wayii jechuudha gaafa illee surree akka maalii fakkaata isaasii wayii uffattee dhuftee iyyullee jechuudha. Abrahaamidhaan hin barbaada gaafa Hermeellaan siin jettee ani hin barbaadu fudhadhu garuu immoo yoo ati miite ofittan deebisaa jetteeni akeekachiisatti laatte sanarraatiin kan ka'e mucayyoon qophiin ishiin taasisne hin jiru mana meeqa geeddarti mi'a meeqa geeddarti bakka fataa gooti zanaa gooti akkuma gootu qanqaaltee mucaafatte deebiste jechuudha. Hojii kee raftee iyyuu gaafa dammaxxee Ruutaa jechuun isheen ol Hermeellaan jechuudha. Bakka yaaddofti baay'een siqitti baay'ee jechuudha. Isa kanaaf iyyuu Hermeellaa in dhama'in dhugaa waaqaan siin jedhu obboleetti in dhama'in hin dadhabin bakka galeera jechuudha. Yoo barbaade akkoo inni gaafa luugamni irraa hiikamee maaltu iddoo kana na fidee akkamitti iddoo kana dhufee eenyudha ta'eedhaan Ruutaadhaan ni hin qaaneffatu. Sijamar immoo kunoo guyyoota 10 Ruutumatu dhugatti bakkaas dhugaa qabda dhugaan siin jedhe bakka amma weeni gaafa illee carqii gurraacha uffattee uffistee sana amma yoo dhukkisiiste sirraa bareeda bakka sababni isaa iyyuu dhiira taataniiti qalabatti irra baaftaniitu waan ta'eef mee amma qoy maani kan jedhan iddoon qalabatti qabatee dhaabbatu kanatti ifaa ilaalame ara hojii kee atamma jaalalleen gara kee dhufti dubartiin gara kee dhuftu hin jirti moo yaa'ee faa Arbisma gooftaa kooluun oolchaati kan akkana maal hojjechaa jirtuun jedhame ani maal facaasaa jirtu boruu keessanidha. Hermeellaas ta'e Ruutaas itti namni mee kana baatee simboo kana baatee jiruu kana jireenya kana baatee waaqayyo balbala sii banee osoo harka namaa siin kayyalchise maal hojii dhiira haadha mana ulfaatti sirarraasu si geesse. Jaalalleen si qabe jaamaadha hin argu dhugaan siin jedhe jaamaadha kun jedhan jaamaadha hin argu ture jechuudha. Innaa kaakina haala kanaan irraa baasanii jechuudha galchanii boochisanii baay'een boonye baazaween beetti waan ta'eef ani sinan jaalladha yoo kun iyyuu gadi dhiifame kaasin immoo subscribe laayikii godhaa amma wakkaba keessan dhiisaa ta'e